ta'anii humnoonni waraana Tigraay keessatti hirmaatan hunduu yakka waraana raawwachuu US mirkaneeffattee jedhe ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken. Dubbiin Blinken kunin eegi torbe dabree Itoophiyaa daawwatanii deebi'aniin booda dhaga'ame. Kanneen waraana keessa qooda fudhatan miseensota raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, loltoonni Eertiraa, hidhattoonni TPLF fi humnoonni naannoo Amaaraa yakka waraana raawwatanii jedhe. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf ture lubbuun kumaatamaan lakkaa'amu darbeera. 100,000 kan lakkaa'aman beelaaf saaxilaman, miliyoonni ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, humna ittisa Eertiraa fi hidhattoota Amaaraa Tigraay keessatti yakka namummaa kanneen akka hiraarsuun ajjeesuu, gudeeduu fi yakka saalqunnamtii gosa kaan raawwatan jedhan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken. Reuters akka gabaasetti Anthony Blinken miseensonni hidhattoota Amaaraa lixa Tigraay keessatti dhalattoota Tigraay irratti dararaa hamaa raawwachuun dhalattoota Tigraay naannicharraa dhabamsiisuun yakka hamaa raawwataniiru jedhan. Blinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisuun deeggarsa namummaaf kan oolu doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 31 biyyi isaanii Itoophiyaaf akka gumaachite himanii guyyoota muraasa booda ibsa kana baasan. Daawwannaan isaanii hariiroo biyyoota lamaan gidduu qabbanaa'ee ture ni fooyyessa jedhamee eegamaa ture. Blinken dhimma yakka raawwate jedhan kana daawwannaa isaanii irratti qondaalota Itoophiyaa fi TPLF waliin kaasuun mari'achuu himaniiru. Daawwannaa koo irratti akkan qaamolee lamaan waliin mari'adhetti nageenyi waaraa akka jiraatuuf haleellaan qaamolee hundaan raawwatamuu amanuun barbaachisaadha. Araara kana waliin itti gaafatamnis jiraachuu qaba. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa baay'ee hamaa ture. Maanguddoon, dubartoonni, ijoolleen ajjeefamaniiru. Dubartoota miidhaan saalaa dhaqqabeera. Kumaatamni humnaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Hawaasa guutuu irratti xiyyeeffatameera. Haleellaan kun hundi tasa osoo hin taane jedhamee itti yaadamee kan raawwatedha. Anthony Blinken humnootni waraanaa kana keessatti hirmaatan yakka waraanaa fi namoomaa raawwataniiru jedhan. Ragaalee jiran dipaartimentiin keenya yoo xiinxalu humni waraanaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, raayyaan ittisa biyya Eertiraa, TPLF, humnoonni Amaaraa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa yakka waraanaa raawwataniiru. Humnoonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, humnoonni ittisa Eertiraa akkasumas humnoonni Amaaraa yakka namoomaa akka gudeeddii, ajjeechaa fi haleellaa saalaa biroo dhaqqabsiisaniiru. Humnoonni Amaaraa yakka namoomaa akka dirqamaan naannichaa baasuu, lixa Tigraayitti immoo badii dhalattoota Tigraay dhabamsiisuu raawwataniiru. Mootummaan Itoophiyaa humnoota TPLF fi Eertiraa warra haleellaa kana raawwatan akka itti gaafataman gochuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba biyyattiin yakka waraanaa raawwatamuu qorannoodhaan irra ga'eera jechuun kan US ibsite akka hin fudhanne ibseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsi US gabaasa koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi koomishinara olaanaa mirga namoomaa UN waloon baasan irraa adda miti jedhe. Mootummaan Itoophiyaa balaaleffannaa duuchaa ibsicha keessatti dhiyaate akka hin fudhannee fi himannaa jibbinsaa gama tokkoon qofa irratti dhiyaateef bakka hin qabu jedha ibsa karaa ministeera dhimma alaasaa baaseen. Ibsi US kun akkaataa madaala waan taaneen qaamolee waraanicha keessatti hirmaatan keessaa qaama tokko qofa addatti baasuun irratti kan xiyyeeffatedha jedha ibsichi. Qaama yakka eerame, yakka gudeeddii fi yakkoota saalqunnamtii kan raawwate ifatti beekamee osoo jiru qaama kana bilisa baasuuf kan ba'edha jechuun ibsa US kana mootummaan Itoophiyaa qeeqe. Qaamni yakkamaadha ittiin jedhu kun eenyu akka ta'e garuu hin ibsine. Ibsi US kun wayitaa biyyattiin haqa yeroo cimsaa reef hojiitti hiikuu eegalte kan ba'e waan ta'eef yeroo isaa kan eeggate mitis jedheera. Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti utubaawwan haqaa yeroo cimsaa keessaan ijoon yakka raawwatameef gaafatamummaa mirkaneessuudha. Kun immoo aangoo walabaa mootummaan Itoophiyaa yakka raawwatee qoratee yakkamtoota seeraan gaafachuuf qabu kan sarbuudhas jedheera. Dabalataan mootummaan Eertiraa ibsa US kana balaaleffachuun ragaa fi dhugaa irratti kan hundaa'e mitis jedheera. Mani maree mirga namooma UN dhimma sarbaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatee jedhe ilaalchisuun arraa marii geegesse. Mohammed Othman Durtaan International Commission of Human Rights Expert qorannoon yakka raawwatame irratti jalqabame itti fufuun barbaachisa ta'uu hima. UNT ambaasadaa Itoophiyaa kataan Tesfaayee Yilmaa marii irratti ejannoo Itoophiyaa hima. Haqni yeroo ce'umsaa itti gaafatamummaan akka jiraatuuf waan murteessaa jedha. Haqi yeroo ce'umsaa yakka raawwatameef itti gaafatamummaan akka jiraatuuf mekaanizimii murteessaadha. Kan lammataa mootummaan deeggarsi namoomaa bakka barbaadamu akka ga'uuf hojii qabatamaa hojjechaa jira. Dhaabbileen dhiyeessanis danqaa tokko malee dhaqqabsiisaa jiru. Dabalataan tajaajilli uummataa akka deebi'ee hojjechaa jira. Mootummaan Itoophiyaa kana dura koomishinii mirga namoomaa UN biyyatti afeeruun gabaasa waloo koomishinii mirga namoomaa waliin baasan irratti hundaa'uun qorannoo akka gaggeessu taasisus
koomishinichi akkaataa kanaan hojjechuuf qophiin turre. Hawaasni idil-addunyaa haqa yeroo cimsaa jalqabame irratti deeggarsa isaanii dachaan Itoophiyaaf akka dabalan barbaanna. Taajiruu Mooyaleetti lubbuu nam lama galaafachuu himan. Dhiyeen kanaa dhibee kanaan Itoophiyaa keessatti namoonni 37 du'uu Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksisee ture. Hoogganaan waajjira eegumsa magaalaa Mooyalee Aabboruu Huqqaa dhukkuba kanaan namoonni hedduun qabamuun yaaddoo qabaachuu hirpha gammachuutti hime. Anaaf haalli amma kee jirru jajjabaadha already itti sirraatti hojjechuutti hin jirra. Dhibeen immoo dabalaa jira, baay'ee dabalaa jira. Gadda nama lam ture har'a ganam kanaaf akka adeessaa nam 15 seenee amma seenu jira. Hagan caal babal'achuu danda'a. Bishaan akkamii dhuga hawaasni? Hauma boolla fa'a ajanduma bokka yeroo fa'a baambaa fa'a kan irratti immoo kilooriinii dheedhota achi kee jiran yaga danda'ama kilooriiniidhaan yaallee jirra. Bokka illee waan robuuf faalam bishaan irra kan ka'e nyaati adda addaa illee faalamee jira. Faalama kan irraa kan ka'e dhibeen kan caal bal'achuu danda'a. Of eeggannoo hin cimsin sooshaal mobilaayizeeshinii hojjechuu jirra. Rakkoon bishaanii naannoo sanatti mul'atu irraas wal qabatee ammame yaaddessaadha. Maal hojjetaa immoo jirtanii gama keessaniin akka mootummaattu? Akka mootummaa wanni hojjetamaa jiru iddoon ciisichaa nama yaala kan argatu adda bahee dhaabatee jira. Hawaasa keessatti immoo uummata mariisisuu qorichoota adda addaa kan bishaanii raabsuu bishaan isaan dhugan sun kilooriinii hedduusuu akka mootummaatti godinaa fi naannoo waliin taanee hojjechuu jirra. Haa ta'u immoo dhibeen kun Mooyyal qofa hin ta'in tatamsa godina keenya akka godinaatti babal'achuu danda'a. Baay'ee har'as Mooyyala jiraatu malee Yaaballootti argamuu danda'a. Saltallee osootti argamuu danda'a. Sosochiin uummata waan baay'ee cimtuu waan ta'eef haalli jiru baay'ee nama yaaddessa. Immoo xiyyeeffannoon godhamuu jirullees gaariidha. Immoo kan caalatti tarameetiin hawaasi hundi of eeggannoo kana qulqullina nyaata kan wal qabatu harki dhiqannaa cimsinee hojjechuu jirra. Dhiyeessiin godina irra nu dhiyaatee jira. Amma yaala qorichaallee gahaa qabna. Immoo wanni ammaa tan kennaa jiru duraan hubannoos kennaa baanee immoo namni akka waan kan waan salphaatti ilaalaa ture amma immoo namni du'ee jira. Xiyyeeffannoo addaa argatee hojjetamuu jira. Qorichi immoo kan bishaanii dhiqaadha. Kan bishaanii ittiin yaalan yookaan ohaggaadhi bishaan ittiin qulqulleessanii kilooriin immoo eela uummatii dhugu keessatti naqnee eelii sunis lagee bishaan yoo dhufu faalamee dabruu danda'a. Haala yaaddessaa eeggisu. Ispeeshalistii daa'immanii fi pireezidantii waldaa hakiimoota Oromiyaa kan ta'e Dr. Balaayina Lataa dhukkubi huniin salphinaan namoota dadarbuu waan danda'uuf uummanni eegumsa cimaa gochuu qabaa jedha. Dhibeen kuni baay'ee hamaadha. Maaliif dhibeen kuni baasaa garaa kaasaa akka bishaaniitii fi ol deebisaa fida. Garaan kaasaan kun immoo yeroo tokkotti nama keessaa haga liitira hedduu bishaan dhangala'oo qaama keessaa waan baasuuf daqiiqaawwan muraasa keessatti iyyuu qaama isaanii irratti gogiinsa fidee dhiibbaa dhiigaa isaanii gadi buusee dhukkuba du'aatiidhaaf saaxilu dhukkuba hamaa ta'e hin beekama. Dhibeen kun dhibee qulqullina dhabinsaan wal qabatu waanta ta'eef fayyaa hawaasaaf agam yaaddessaadha. Egaa dhibeen kun baay'ee dhibee hammaataa yeroo muraasatti gandootaa fi aanota hedduu waliin gahuu danda'udha. Rakkoon isaa bishaan qulqulluu argachuu dhabuurraa, mana fincaanii seeraan fayyadamuu dhabuurraa, saamunaadhaan harka dhiqachuu dhabuurraa kan maddu akkuma beektu gammoojjummaan yeroo babal'ate kanatti namoonni bishaan qulqulluu argachuuf hin rakkatu. Kanaaf amma akka godina Booranaatti iddoo adda addaatti deemnee arginetti namni rooba dhufe kanayyuu hordofee galoodhuma roobaa kanayyuu akkaataan inni itti fayyadamuu jalqabeetu jira. Bakkee namni baqatee qubate kanneen itti akka salphaatitti manni fincaanii qophaa'eef hin jiru. Bishaan qulqulluun achitti dhiyaateef hin jiru. Isa kanaan wal qabatee rakkoon kuni hammeenyaan babal'achuu danda'a kan jedhu sodaa qabna. Rakkoo kana salphisuuf bishaan qulqulluu dhiyeessuudha. Hawaasni immoo bishaan qulqulluu bishaan boollaallee ta'ee bishaan lagaawillee ta'ee bishaan gosa kamiyyuu yoo dhiyeessanii fi yoo danda'ame gama mootummaatiin keemikaalota bishaan kanneen namoonni ittiin yaalanii fayyadaman dhiyeessuu barbaachisa. Yoo gama keemikaalaatiin immoo dandeenya yoo ta'e immoo hawaasni bakkuma jirutti madda bishaanii kamiyyuu yoo kan fayyadamu ta'e bishaan san danfisee nyaatallee itti bilcheessee dhugaatiifillee itti fayyadame bishaan san danfisanii itti fayyadamuu barbaachisa. Gama kan biraatiin hawaasni
hawaasni aadaa harka isaa dhiqachuu isa barbaachisa. Saamunaaf bishaaniin harka isaa yeroo nyaata hin bilcheessin dura, yeroo nyaata bilcheessu, yeroo nyaatuu fi nyaatee ka'u harka isaa dhiqachuu qaba. Uummanni immoo bobbaa isaa alatti hurufarratti mana fincaanitti qofa godhuu qaba. Yoo manni fincaanii sadarkaa isaa eeggatillee jirre boolluma muraasa yeroodhaaf ta'u meetira takka meetira lamallee ta'u mana irraa iddoo bishaan itti fayyadanirra fageessanii qulqullinaan itti fayyadamuu barbaachisa. Gama kaaniin waan dhugnuuf waan nyaannu waan dheedhii akka hin taane yeroo kanatti dabalataan immoo yeroo akkanaa kanatti bifa weeraraatiin yoo ka'u yeroo manni yaalarraa warri fagoo jiran lamlami kan jedhamu ORS san bitanii mana kaawwachuu yoo baasan jalqabee soogidda sanii bulbulanii dhuguudhaan dhangala'aan qaama keessa jiru akka gadi bu'ee namni du'aatiidhaaf hin saaxilamne isaan gargaara waan ta'eef namoonni dhibeen kun naannoo itti ka'ee jiranii qarshii xixiqqoodhaan faarmaasiidhaa isa bitatanii mana ol kaawwachuu barbaachisa. Yoo namni tokko maatii keessaa dhukkubsate immoo Gamtaan Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu galuun akka raarsuu gaafatan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken illeen rakkoo nageenya Oromiyaa marii nagaan furamuu akka qabu yeroo Itoophiyaa daawwatan dubbate. Pireezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimaalees Abdiisaalleen qaamni hidhatee Oromiyaa keessa socho'uu araaraan galuu akka qabu yaa'ii caffee irraa dubbate. Gorsaan olaanaan woboo obbo Jireenya Guddataa agammaa biyyoonni akka Ameerikaa, Noorwee fi ollaa Itoophiyaa nagaan akka bu'uu fi deeggarsa gochuu akka barbaadan nutti himaa turanii jedha. Ofii agammaa mootummaaf woboon harka wayaa jalaan marii geggeessaa jiranii. Woboon yaada miseensonni paarlamaa jedhan kan hin fudhata. Zalaalem Taadessaa obbo Jireenya dubbise. Bakka qaamni sadaffaa jirutti wal haasa'uu mari'achuu rakkoo dhibdeen siyaasaa impaayiritiisi ka Oromiyaas hundisaayyuu akkaataatti furamuudhaa qabu. Sanaaf immoo mariin nuti gochuudhaa qabnu mootummaa federaalaa waliin akka ta'ee fi mootummaan Oromiyaas keessatti qooda qabaachuu akka danda'utti ibsinee turre jechuudha. Kana waliin wal qabatee qaamoti hedduun namatti bilbiluu akka gartee araaraatti namatti dhufuun sun hin jirti jechuudha. Sanaaf immoo nuti qaama mootummoota keessaa dhimma kana faasiliteet gochuu danda'an haala mijeessuu danda'an qaamota mootummaa waliin walitti qaban gidduu taa'anii wal mariisisuudhaa danda'an qaama immoo deebi'ee dhimmi kun yoo waliigaltee tokkorra gahame akkaataatti hojiitii hiikamu bilquu danda'an qaama akka Ameerikaan fa'aa kun keessa jiran akka jiraatu dhidhiibaa turre gama gartee mootummootaan waan pozitiif ta'e keessatti hirmaachuudhaaf fedhiin ni mul'ata jechuudha. Gama kaaniin garuu mootummaan waan kana itti dhufuu yookiin irraa dhiisuu isaa adda baafachuun rakkisaadha. Hom tokkoyyuu hin jiru ammoo qaamota adda addaa bakka 4-5tti tottolchee erguuf tattaafachuun tokko ni mul'ata. Kun tarii isa sirnaan isa gartee qaama gartee hojii kana sirnaan hojjetu sana irraa miliquuf akka ta'e hubachuu jira. Qaamota akkamiiti? Qaamota gartee biyya keessa jiran abbootii gadaa ka jedhamu yookiin immoo jaarsolii maanguddoota ka jedhamu yookiin immoo namoota aktivistoota diyaasporaa keessa jiran bifa akkasiitiin ergeeti sin gidduu teenyee sin wal haasofsiisna jedhu kuni hin danda'amu jechuudha. Maaliif hin danda'amu? Tokkoffaa dhiibbaa mootummaatu irra jira. Namni biyya keessa jiru adeemsa sana sirnaan to'achuudha hin danda'u jechuudha. Biyyoonni akka Ameerikaa fa'aa jalqabatti kaaste kuni waan isin waliin mari'atan yookaan dubbatan hin jiru haga ammaatti gara marii nagaatti akka dhufuudhaaf ammoo dabalataan mootummaa waliin tasuma wal quban qabdanii keessaan waliin haasa'uun yookaan mariin kun jira jedhanii kanneen kaasaa waan jiraniif. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummooti akka Noorweey akka biyyoota ollaa keessa jijjiranii fi mootummaan Ameerikaa waan kuni akka raawwatuuf akka nagaan naannoo sanatti dhalattu fedha qabu. Sanaafis waan barbaachisu hunda gochuudhaaf qophii ta'uu isaanii waan nutti mul'isan qaban jechuudha. Haga ammaatti mootummaa waliin walitti dhufamee waan walitti dubbatame tokkolleen hin jiru jechuudha. Qaamoti immoo gartee nu gidduu dedeeman jiraachuudhaan malan deemanii mootummaa taasisaan dhufanii nutti taasisaan jiraachuu malan jechuudha. Qaama sadaffaa akka barbaachisu kaastaniin jirtu kaleessa miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa Oromiyaa irraatii bakka bu'an akkuma waraana kaabaa sanatti mariin xumuramuu qaba bakka qaamni sadaffaan jirutti jedhanii gamtaan Afrikaa isin gidduu galee akkasiin mari'achiisu jaarsummaatiin yaada kennanii jiru. Dabalataan bakkallee kan filan yookaan otoo as ta'e jedhanii kan eeran ni jira. Kanarratti maal jettu? Gaariidha. Miseensonni paarlaamaa keessaa'uu miseensoti